ናውዚ ዝመጻናሉ ዋና ምኽንያት ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ስርዓት ወይ ከዓ ምሳና ንቃለሶ ነበርና ቀዳዚ እቲ ስርዓት ናይ ሓደ ጉጅለ ለምበር ናይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነ Ethiopia on the verge of another war. Oduu amma dhaga'ameen jeneraalonni waraanaa hidhattoota Tigraay fi TPLF cinaa hiriiranii waraana leenjisaa turan darzana tokko ta'an akkasumas waraana waggaa 5 duraatiin gammoojjii Tambeen keessa rukutanii lammiilee Itoophiyaa wal nyaachisaa turan 12 ta'an waraana amma Tigraayitti uumamuuf jiru keessaa otoo eegamanii TPLF ganuun Finfinnee galan. Jeneraalonni waraanaa humnoota Tigraay hidhachiisaa fi leenjisaa waraanaafis bobbaasaa turan 12 kunneen garee waraana malee callisee tasgabbaa'ee taa'uu hin beekne TPLF keessaa ba'uun waraana Tigraayitti uumamuuf jedhu hambisuuf gara mootummaa federaalaatti baqachuun ibsameera. Dabratsiyoon hooggantoota TPLF muraasa wajjin qofaatti hafuun ibsameera. Gama biraan waraanni Eertiriyaa fi hidhattoonni TPLF gara Shireetti baqataniiru. Gammoojjiin Tambeen kan bakka dhokannaa Dabratsiyoon faataatee fi kan bakka awwaalcha Abbaa Isaayyee fi Siyyuum Masfiin faataatee amma duwwaatti hafteetti. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa daangaa fi abbaa biyyummaa Itoophiyaa tiksuuf gara Tigraay deemuu hordofuun waraanni Shaabiyaa yookaan Eertiriyaa naannoo Tigraay Tambeen seenee ture gara Shireetti duubatti deebi'eera. Kutaaleen loltoota Shaabiyaa lama kanneen qollaa Tambee fi dagaa Tambee keessa buufatan waraana wayyaanee TPLF waliin gara giddugala Shireetti akka baqatanis ibsamee jira. Dabalataan loltoonni Eertiriyaa Zaalambasaas gadhiisanii boodatti baqachuun ibsameera. Loltoota qollaa Tambee irraa kaan keessaa tokko yeroodhaaf Imbaguu fi Ba'uu Dabra Abbaa irratti kan buufate yommuu ta'u, humni lammaffaan dagaa Tambeen irraa ka'e ammoo sararaa Daddabiit irratti Shiree irraa kiiloomeetirii 18 fagaattee iddoo argamtu Kasaad Gabayaa buufateera jechuun maddeen Ayuu Zaabashaaf himaniiru. Oduu walqabateen loltoonni Itoophiyaa fi Eertiriyaa gara daangaa biyyoota lamaaniitti imaluun qubataa jiru. Yeroo ammaa kana miidiyaaleen addunyaa gurguddoon waa'ee duumessa waraanaa kaaba Itoophiyaa buufatee jiru irratti gabaasa haaraa hojjetaas jiru. Bloomberg dippiloomaatota odeeffachuun akka gabaasetti humni ittisaa Itoophiyaa lakkoofsi guddaan gara daangaa Tigraayitti geeffamee akka jiru ibsamee jira. Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin alattis waraanni Eertiriyaa loltoota hedduu walitti qabee jira. Gara daangaa biyyoota lamaaniittis sochoosuu gabaasee jira Bloomberg. Kana malees carraan waraanni biyyoota lamaan gidduutti uumamu guyyaa guyyaan akka malee dabalaa dhufeeras jedhee jira. Dippiloomaatonnii fi biyyoonni hedduun walitti bu'insi akka hin uumamneef tattaaffii taasisaa akka jiranis ibseera Bloomberg. Jeneraalonni waraanaa TPLF hedduun garee TPLF keessaa ba'uun Dabratsiyoonii fi haadha manaa Abbaa Isaayyee Moonjooriinoo hooggantuu hidhattoota TPLF qofaatti hambisaniiru. Jeneraalonni naannoo Tigraay 12 ta'an TPLF ganuun biyya keenya hin waraannu jechuun Itoophiyaa waliin dhaabbataniiru. Jeneraalonni TPLF'n adda adda ba'an kunneen Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaay, Jeneraal Xallaay Ashabbir, Jeneraal Zawduu Kiroos, Jeneraal Gabre Egzaabeer Bayyana yookaan Waddii Farruu, Jeneraal Gaa'ush Gabree, Jeneraal Waddii Abaatee, Jeneraal Kabbadee Fiduu, Jeneraal Nugusuu Wallaggaa, Koloneel Gabruu Guunaa fi kanneen biroo walumatti 12 ta'an loltoota Eertiriyaa yookaan Shaabiyaa cinaa dhaabbannee biyya keenya hin weerarru jechuun TPLF kophaatti hambisuun Finfinnee galanii jiru. Gama biraatiin raayyaan ittisa biyyaa naannolee tokko tokko gadhiisee ba'uu isaatiin yaaddoon nageenyaa uumamuunis ibsamee jira. Torbanoota dhiyoo kana humni nageenyaa federaalaa naannolee garaagaraa keessatti guutummaatti yookaan gar-tokkoon ba'uu hordofee jiraattonni naannichaa yaaddoo nageenyaa guddaa keessatti akka argaman Addis Istaandaarditti himaniiru. Odeessaalee armaan olii hundumaa bal'inaan isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee simbiraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko tuquun ol kan jettu irra kaadhaa laayik sheer godhaa kallattiin gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru.
Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Torbanoota dhiyoo kana humni nageenyaa federaalaa naannolee garaagaraa keessaa guutummaatti yookaan gartokkeen bahuu isaanii hordofee jiraattonni naannichaa yaaddoo nageenyaa guddaa keessatti akka argaman Addis Istaandaarditti himaniiru. Jiraattonni kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti argaman humnoonni federaalaa buufatawwan turan gad lakkisanii bahuu isaanii dubbataniiru. Kunis wallabdee naannoo Tigraay keessatti mul'atuun walqabatee irra deebiin kaaba biyyattiitti waraanni ka'uu akka danda'u tilmaamaniiru. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaarduulaa aanaa Diraashee fi naannoo Oromiyaa godina Qellam Wallaggaa aanaa Anfiilloo keessatti jiraattonni raayyaan ittisa biyyaa naannolee tokko tokko gad lakkisee bahuun qaawwa nageenyaa uumuu ibsaniiru. Kunis sababa wallabdee Tigraayitti ka'aa jirurraa kan madde ta'uu akeekanis jiru. Gabaastonni dhaabbata tajaajila oduu Faransaay irraa bahan immoo naannolee daangaa Tigraayitti sochiin humna waraanaa fi yaaddoon waraanaa jiraachuu ibsaniiru. Jiraattonni aanaa Diraashee akka jedhanitti humnoonni federaalaa torban tokkoon dura naannicha gad lakkisanii bahuu hordofee gareewwan gurmaa'an gidduutti wallabdeen irra deebiin ka'eera. Jiraataan maqaan isaa akka heeramuun barbaanne tokko yeroo raayyaan ittisa biyyaa ture nagaadhaan turre jedhe jira. Garuu isaan naannicha gad lakkisanii yommuu ba'an wallabdeen deebi'ee ka'e jechuunis dubbate jira. Kanaan dura bara 2017 keessaa diigamuu godina Sageen hordofee gaaffiiwwan hamma yoonaa deebii argachuu dhabuun rakkoo nageenyaa naannichaaf sababa ijoo ta'uu jiraataan kun ibseera. Kanaan dura godinni Gaarduulaa, Koonsoo, Burjii fi Amaaroo haammatee kan ture erga diigameen booda hawaasota ollaa keessattuu Koonsoo fi Daraashee akkasumas Daraashee fi Gumaayidee gidduutti wallabdeen hammaachaa dhufuun ibsameera. Akkasumas godina Qellam Wallaggaa aanaa Sayyoo fi Anfiilloo keessatti duulli dargaggoota humnaan gara adda waraanaatti geessuu jiraachuu fi humnoonni raayyaa ittisa biyyaa meeshaa gurguddaa qabatanii gara naannoo Gambeellaatti socho'aa akka jiran jiraattonni Addis Istaandaarditti himaniiru. Humnooti nageenyaa naannicha gad dhiisanii bahuu hordofee yaaddoon uumame naannolee tokko tokko keessatti gara wallabdee hammaataatti jijjiirameera. Roobii darbe jiraattonni naannichaa fi miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa akka ibsanitti godina Gaamoo aanaalee lama keessatti wallabdee uumameen yoo xiqqaate namoonni 15 ajjeefamanii kanneen biroo hedduun ammoo madaaniiru. Wallabdeen kun sababa gaaffii daangaa bulchiinsaa fi wallabdee hawaasota gidduu yeroo dheeraa ture irraa akka ka'e kan ibsan qondaalonni raayyaan ittisa biyyaa wallabdee kana ittisuuf naannichatti dhabamuun isaa qaawwa uumameef sababa ta'uu seeranii jiru. Gara naannoo Tigraayitti immoo imalli raayyaan ittisa biyyaa baay'inaan taasifamaa akka jiru odeeffannoon ba'aa jiru ni agarsiisa. Gabaasii AFP akka agarsiisutti maddeen dippiloomaasii dhihaa raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni Tigraay gara daangaa naannichaatti socho'aa jiraachuu fi kunis yaaddoo waraanaa uumuu ibsaniiru. Maddi tokko raayyaan ittisa biyyaa Tigraayin marfamaa jira yoo jedhu maddi Tigraay biraa ammoo haala jiru sochii humna waraanaa naannicha keessatti olaanaa jechuun ibsee jira. Akkasumas hawaasni addunyaa qaamota walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan irratti dhiibbaa godhuu itti fufuu baannaan garaagarummaa isaanii mariidhaan akka hiikan kan hin jajjabeessine yoo ta'e balaan waraanaa ni dabalama jechuun maddi Tigraay dabalee ibseera. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa magaalaa Qobbootti jiraattonni yaaddoo dabalaa dhufuu fi humnoonni federaalaa fi naannoo gara magaalattiitti galuu isaanii dubbataniiru. Jiraattonni akka jiranitti raayyaan ittisa biyyaa dhiyoo kana karaa Affaar magaalattii kan gale yoo ta'u humnoonni naannoo Amaaraas magaalattii keessatti heddummataniiru. Kanaafis magaalattii keessatti yaaddoo babal'achaa jiru hordofee hawaasni siivilii baankii irraa qarshii baasuu fi wantoota bu'uuraalee jireenyaa ittiin bitachuuf kuufachaa akka jiranis dubbatameera. Paartiin Abiin yookaan sosochii biyyaalessaa Amaaraa torban darbe ibsa baaseen naannicha keessatti humnoota nageenyaa hiriira ba'uun hojii seera kabachiisuu laafuun hawaasni siivilii gatii guddaa akka kaffalu gochaa jiraachuu eeruun mootummaan federaalaa fi naannichaa qaawwa nageenyaatiif xiyyeeffannaa addaa akka kennan gaafateera. Kunis kan ka'e addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan Abiyut yookaan TPLF torban darbee ibsa baaseen mootummaa federaalaa humnoota isaa gara Tigraayitti sochoosaa jira jechuun yoo himatu qophiin weerara waraanaa haaraa taasifamaa jira jechuun akeekkachiisa kennuu isaa hordofee kan dhufedha. Haa ta'u malee mootummaan federaalaa waa'ee raayyaa ittisa biyyaa fi naannolee gadi dhiisee jedhame kana ilaalchisee hanga ammaatti ibsa ragaa irratti hundaa'e hin kennine.
gochaawwan kunneen kan uumamaa jiran yeroo hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru haalaan xaxamaa dhufetti ta'uunis ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Xiimotewos gita isaanii kan Eertiraa Usmaan Saalee Mohammadiif xalayaa barreessaniin Eertiraan mirga abbaa biyyummaa Itoophiyaa sarbuu fi gareewwan finciltoota waliin tumsuun duula waraanaa geggeessaa jirti jechuun himataniiru. Kanaaf immoo humnooti Eertiraa hatattamaan daangaa Itoophiyaa keessa akka ba'anis gaafataniiru. Eertiraan garuu guyyoota lamaa booddee deebii kenniteen himannaa waraanni Eertiraa naannoo daangaa Itoophiyaa keessa socho'aa jira jedhu soba jechuun kufaa taasisuun ishee ni yaadatama. Addis Istaandaardiitu gabaase. Odeessa amma ba'aa jiru gara biraatti yeroo darbinu gamtaan haqaa idil addunyaa Itoophiyaa Ameerikaatti hundaa'e mootiin Xaaliyaanii Giraaziyaanyi Viikeriin yeroo Itoophiyaa weerartetti yakkoota waraanaa saamicha qabeenya Itoophiyaa irratti raawwateef beenyaa gaafachaa jiraachuu ibse. Dura ta'an gamtichaa obbo Kidaanii Alamaayyoo akka ibsanitti hojii kanaa waggoota 10 oliif irratti hojjetaa turu ibsuun amma garuu umuriin koo waggaa 90 waan ta'eef imaanaa dhaloota itti aanuuf dabarseera jedhaniiru. Akkasumas qabeenya aadaa fi seenaa Itoophiyaa hedduun alatti baafamee akka jiru eeruun meeshaaleen seenaa Itoophiyaa 500 ol ta'an galmee Vaatikaan keessa akka jiran himuun Dooche Veeleen gabaaseera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 12 bara 1929 yeroo Itoophiyaan weerara Xaaliyaanii jala turtetti namoonni Itoophiyaa lama Abriyaa Deboochii fi Mogosa Asgeedoom boombii darbachuun yaalii ajjeechaa bulchaa Itoophiyaa lammii Xaaliyaanii Roodolf Giraaziyaanyi yeroo sana irratti taasisanii. Haleellaan sun kan raawwatame yeroo sirna mootummaa koloneeffataa Xaaliyaanii walitti qabamanii turanitti yoo ta'u kaayyoon isaanii bulchaa Itoophiyaa lammii Xaaliyaanii Roodolf Giraaziyaanyi ajjeesuuf ture. Garuu Giraaziyaanyi Viikoriin haleellaa qaqqabeen ajjeefamuu hin dandeenye. Madaa'ee qofa lubbuun akka hafe seenaan ni hima. Haleellaa kana hordofee mootummaan faashistii Xaaliyaanii uummata nagaa Finfinnee fi naannolee biroo irratti adabbii suukanneessaa raawwate. Guyyoota muraasa keessatti kumoota hedduun kan lakkaa'aman ajjeefamuu fi miidhamuu isaanii seenaa keessatti galmaa'eera. Gamtaan haqaa idil addunyaa Itoophiyaa Ameerikaatti hundaa'e akka ibsetti weerarri Xaaliyaanii bara 1928 hanga 1934tti Itoophiyaa irratti geggeessitee lubbuu lammiilee miiliyoona 1 ol galaafateera. Manneen amantaa 2000 olii fi manneen jireenyaa 500 ol barbadaa'uun akkasumas bineensota miiliyoonaan lakkaa'aman ajjeesuun miidhaa bal'aa geessisee jira. Gamtichi hanga ammaatti Itoophiyaan beenyaa gahaa akka hin arganne cimsee ibsuun wanti ijoon yakkoonni sun akka beekaman haqni akka kennamu akkasumas maqaan Itoophiyaa salphaatti akka hin tuffatamne mirkaneessuudhas jedhee jira. Dhaabbatichi akkasumas seenaa fulbaana 12 guyyaa wareegamtoota Itoophiyaa sirna barnootaa keessatti bal'inaan akka hammatamu waamicha dhiyeesseera. Obbo Kidaaneen seenaa kana sadarkaa barnootaa tokkoffaa irraa kaasee hanga kolleejiitti akka barsiifamu akkasumas dargaggoonni karaa miidiyaa hawaasaa ogbarruu fi sagantaalee barnootaa garaagaraatiin akka hubatan gochuun barbaachisaa ta'uu ibsuu isaanii Dooche Veelee gabaasa isaan eeree jira. Guyyaan wareegamtootaa kaleessa gurraandhala 19 2026 Finfinnee naannoo siidaa yaadannoo gootota wareegamtootaa Yekkaatiit 12tti kabajamuu gabaafamees jira. Oduu ammee gara biraa argannetti yeroo darbinu haleellaan diroonii gurraandhala 19 2026 magaalaa Kurmuk naannoo Biluu Naayil Sudaan daangaa Itoophiyaa waliin qabdu irratti raawwatameen lubbuun nama tokko galaafachuu fi namoonni 8 immoo madaa'uun qondaalonni mootummaa Sudaan ibsan. Daangaa Itoophiyaa fi Sudaan jidduutti haleellaa dirooniin namni tokko du'e 8 madaa'uun gabaafamee jira. Bulchaan magaalaa Kurmuk Abdellaataay Muhammad Alfiqi haleellaa kanaaf humnoota Rapid Support Force fi michoota isaanii garee sochii bilisummaa uummataa Sudaan kaabaa jedhaman itti gaafatamoo ta'uu ibsaniiru. RSF fi waraanni mootummaa Sudaan ebila 2023 irraa eegalee wal waraansatti jiru. Naannoon Biluu Naayil waggoota dhiyoo keessatti dirree waraanaa cimaa keessaa tokko ta'ee kan ture yoo ta'u yeroo ammaa haleellaa diroonii itti fufinsa qabuun lubbuun namootaa galaafachaa jiraachuun ibsamee jira. Lolli Sudaan keessatti adeemsifamaa jiru kun hanga ammaatti lubbuu namootaa 200,000tti siqan galaafachuun namoota miiliyoona 12 ol ta'an buqqisuun rakkoo namoomaa cimaa uumuu dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa gabaasaa jiru.
tajaajiloodu Faransaay akka gabaasetti RSF fulbaana bara darbee garee sochii bilisummaa uummata Sudaan kaabaa kan Abdullaaziz Alhiiluun durfamu waliin tumsa uumuun naannolee daangaa irratti sochii isaanii jabeessaniiru. Akkasumas gareen sochii bilisummaa uummata Sudaan kaabaa yeroo ammaa naannolee kibba Sudaan, Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa daangessan keessatti sochii waraanaa bal'inaan geggeessaa jira. Qondaalli mootummaa maqaan isaa akka hin ibsamne gaafatan tokko akka jiranitti haleellaa dirooniin kibxata halkan mana barumsaa Kurmuu keessatti argamu irratti raawwatamee tureen namni tokko lubbuun darbuu fi 8 ammoo madaa'uun ibsamee jira. Waraanni Sudaan amma biyyattii bakka lamatti qooduun waraanni mootummaa naannolee giddugalaa kaabaa fi bahaa to'ataa jira. RSF fi michoonni isaanii ammoo kutaalee dhiyaa fi kibbaa irratti olaantummaa qabu. Naannoon kibbaa Kordofaan keessattuu gaarreen Nuubaa yeroo ammaa dirree waraanaa hamaa keessaa tokko ta'uunis ibsameera. Gama biraatiin ministeerri maallaqaa Ameerikaa dureewwan finciltoota Rapid Support Force irraa qoqqobbii kaa'uu beekse. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa hangaa'ota Rapid Support Force jedhaman irraa qoqqobbii kaa'uu beeksuun gareen finciltootaa gocha ammeenyaa uummata nagaa irratti raawwataa tureef akka itti gaafatamus akeekkachiiseera. Waajjirichi ergaa toora miidiyaa hawaasummaa isaa irratti qoodeen ajajoonni Rapid Support Force jedhaman ji'oota 18f magaalaa Alfaashar Daarfur marsuun dhuma irratti naannicha erga to'ataniin booda lubbuu lammiilee nagaa guyyoota muraasa keessatti kumaatamaan galaafataniif finciltoonni RSF seeraan itti gaafatamu jechuun ministeerri maallaqaa Ameerikaa akeekkachiise. Duulli kun ajjeechaan saba irratti kan xiyyeeffatee fi dararaa beelaa fi jeequmsa saalaa bal'inaan raawwachuu dabalatee gocha suukkanneessaan lammiilee nagaa akka gaaga'e ministeerichi ibseera. Kana malees waajjirri ministeera maallaqaa Ameerikaa RSF fi gareewwan michuu isaa wallabdee mootummaa Sudaan waliin eebila 2023 irraa eegalee gaggeeffamaa jiruun yakka waraanaa yakka namoomaa irratti raawwatamuu fi gochoota duguuggaa sanyii fakkaatan raawwachaa turuun isaan himateera. Barreessaan waajjira maallaqaa Ameerikaa Scott Bessent ibsa kennaniin RSF hatattamaan dhukaasaa akka dhaabu waamicha dhiyeessuun walitti bu'insi kun yeroo dheeraaf itti fufuun tasgabbii naannichaa irratti dhiibbaa guddaa akka geessisu akeekkachiisaniiru. Akkasumas haalli kun gareewwan shororkeessummaa akka babal'atan haala mijataa uumuun balaa dabalataa qabas jedhaniiru. Tarkaanfiin Ameerikaa kun kan dhufe Yuunaayitid Kingdamii fi gamtaan Awurooppaa baatii muddee darbee fi gurraandhala keessaa tarkaanfii wal fakkaataa naannicha irratti erga fudhatanii booddee kan dhaga'amedha. Odeessuma wal fakkaatuun gamtaan mootummootaa buufata baqattoota Sudaan keessatti haleellaan diroonii daa'imman irratti raawwatamu hordofee nageenya daa'immanii yaaddoo keessa jiraachuu akeekkachiiseera. Sudaan naannoo lixaa Kordofaan bakka Alsuunut jedhamu kan buqqaatonni qubatan irratti haleellaa diroonii raawwatameen yoo xiqqaatee lubbuun namoota daa'imman 15 darbuu hordofee gamtaan mootummootaa ibsa baaseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii wallabdeen Sudaan keessatti itti fufaa jiru to'annoo haala ta'uu isaa ibsee wal waraansa kana irraa kan ka'e miidhaan daa'imman irra gahaa jiru sadarkaa olaanaa ga'ullee yaadachiiseera. Gamtichi ibsa isaa kanaan daa'imman biyyattii keessa jiran balaa cimaaf saaxilamaa jiraachuus akeekkachiiseera. Daayirektarri olaanaa UNICEF kaantirii Raasiil ibsa kennaniin Sudaan keessatti maatii abdii kutatanii beelaa fi jeequmsa irraa baqatan eeguuf dirqama qabna jedhaniiru. Daayirektarri olaanaa kun itti dabaluudhaan haalli naannoo Kordofaan Daarfur keessa mul'achaa jiru gaddisiisaadhas jedhaniiru. Akkasumallee daa'imman ajjeefaman miidhamanii qe'ee isaanii irraa buqqa'an tajaajila barbaachisaa dhabuun rakkachaa jiraachuu argaa jirras jedhaniiru. UNICEF mootummaan Sudaanii fi qaamoleen wal waraanaa jiran hundi lammiilee nagaa keessattuu daa'imman akka eegan haleellaan iddoo buqqaatotaa fi bu'uuraalee uummata nagaa irratti raawwatamu hatattamaan akka dhaabbatu waamicha dhiyeesseera. Dhaabbatichi fedhiin gargaarsa namoomaa saffisaan dabalaa waan jiruuf namoota gargaarsa barbaadaniif gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee itti fufinsaan akka qaqqabus gaafatee jira. Addis Istaandaardiitu gabaasa. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaawwan yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan itti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa sa'aatutaan booda odeeffannoo wayitaaf gara birootiin hanga deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.